sittiin si qaba amma dhiifama. Akkaan barnoota fiteen fuudhuun qabaan pilaara keeti karoora keeti. Yuunivarsiitii irraa baate haadha manaa kan ta'etan yuunivarsiitii wal beeytamu. Achii baatee faamilii si qopheesse moo saahibbanii si qopheesse moo bultii keessa eefa seentee gabaabduma jaalatte moo osoo bultittiin seeniin jaalattee fuute kan adda nu baasi bal'inaan nuyi akkamitti fuudhuu dandeesse? Gaariin kenna galee. Tana yaadistee ati? Tana bakki murteessaan amma bakka tanatti dha. Bakka tanatti. Bakka tana feena amma. Amma gaa warri ustaadha hin qabdii fi hin qabdullee asumaan adda baafannaa irra guddaa gaa darasaa fi sheeka jaalatti hin qabdu beeknaa mee itti nuuf faastu. Jaalatti kan maqaa reetti irraamtuu godha. Kareenni un karane maaliif jaalala? Jaalala san un karane. Jaalala osoo kitaaba lama sadiitiin dubbisin osoo kitaaba abbaa quraanitti dubbisin kan hin jaaladhetti. Jaalala kitaaba wanta dubbisteeti jaalatta malee qabatti hin jaalatta. Meegaa tawarran qareenii dhageenye tawarra kitaabaa tana dhaggeeffanna gaama. Naya Ustaz. Jaalalti ani akkuma nama tokko jaalalti nama tokko qabdu sheekaas ma qabdi abbaa dhiirtuu si qabdu namaaf saas hin beektu nama qabdu fakkiin qabu ani garuu maal jeesi yeroo Ustaz Radis itiruuf. Misra sheekoti kana ma baatan yaa ta'e dhiistee. Arra wal gadi dhiibnu. Numa hin taakam. Ay university baate ayyee baate. Okay karaa burtii seente dhagaa interview bira bar silaati dubbachi baate sintu qobaran sumaat dubbatee bar karaa burtii seene akkamitti walitti dhuftaniidha amma. Osoo fuudhiin dura jaalatte moo namaa sitti fuudhe moo akkamitti bakka tana gaa? Asal fuudhiin dura. Osoo fuudhiin dura jaalatte. Akkuma si kaayyoo hiyyatti fuudhuun qabaa akka yuunivarsiitii irra ba'een kaayyoo hiyya ture. Biyyoggaa dheetus nama hedduu haayiriyaa hunda qabsi biraa fuudhee argita. Karaan dheeraa yuunivarsiitii kun dheeraadha. Karaan ani irra ture majalisa keessaas karaa kanas karaa dheeraadha. Karaa baay'ee gisee kan daggalte amata kudhan sadii kudha afur osoo fuudhee heerumta karaan naannoo keenyaa kun ni beektu. Gaadheete kanaas ni argita. Kanarraa wannan karoora qabadde akka yuunivarsiitii irraa ba'ee fuudhuun qabaan ijoollummaadhaan guyyoon kutaa 8 torbafaa gara urraa eegalee fixee fuudhuun qaba waan jiru qalbii keessa waan tureef wayitaa yuunivarsiitii seenu waggaa takkaffaa waggaan fixee akka waggaa takkaffaa fixee waggaa takkaffaa gisee fixee magaala yuunivarsiitii keessatti beekame qaba. Egaa waggaa takkaffaa fixee magaala kiyya qabxii kiyya salaalee asumaan ammarratti yaaduun qaba yaada jiru. Saayiboota kiyyaanis mari'achuu eegalee. Saayiba kiyya Bayaan Mahamadii jira Dirreedawaa tana. Saayiba kiyya kan na yaadurraa innis namaan fuudhuu qabu adda addaas yeroo ani boqonnaaf galee irratti nama akkana fuudhuu qabda waan akkana naaf tokkomaa ture. Ada mana kaya tadi namman tana fuudhe tana warra inni gaafa sannaa tokko murraa turetti abisii wal ollaadhaa wal beeynaasi ijoollee dha isiin yeroo san keessatti mas nama barnootaanis jabduudhaa fi alaa fi amala isiidhaa
bakka isaan barsiisanittis bakka itti waliin dhufanirratti saalaa fi amala isiittis naaf himaa turanii achumaan ani hedduu karaa dheeressinee waggaa naa taatee arku haadha isiitiin gaafadha dhaqee himaaf. Okay. Haadha isiitiin gaafadhee fuulduraaf ana waggaa takkaffaa fixee jiru jechuudha. Waggaa 5 ture siingeen ture. Waggaa 4 ani Walaayitaa Sooddoodha bakki itti baradhu. Walumaa gala anaa fi mucoo caalaa anaa fi haadhaa wal dubbise. Haadha dubbisee haatiinis naaf hayyamtee jirti. Alas bifa saniin asuma wajjin waan tokko anuma fi haati waliin qindeessinutti fedhe. Dhumarratti sagantaa ana waggaa xumuraa yeroo ga'us waan barbaachisu tokko waan barbaachisu godhee sagantaan Aruuzaatis manguddoo ergee sagantaan Aruuzaatis akka qindeessu godhee sagantaan eebbaatii fi sagantaan Aruuzaa akka qindeessu sagantaan Aruuzaa akka qindeessu godhee sagantaa eebbaatii fi Aruuzaatis walumarratti jechuudha. Bakki maatii barbaaddu namoota afran kana keessatti siifi muciyyoo kam waliin turtan jaalalti isin jidduu jirtu kam turte isheen dhalaani dubbisaa kana barbaadaa miti. Lakki ana akkas hin jennu. Akkamitti ani beeknoo bakka tanaan barbaade. Hariiroon siifi jidduu jirtu akkam ture namoota afran kana. Ani bittiin barbaade akkuma nama tokko ani shari'aa islaamaa wani nama hundaaf ifa ta'uu qabu nama tokko waggaa jaalattee dubbisuun haraami. Yoo bultii barbaadde nama dubbisuun haraami miti. Wajjin haasa'uunis dhorkaan qabu. Bultiin barbaadda wajjin haasa'uunis dhorkaan qabu. Akka feetetti hojii haasa'uunis dhorkaan qabu. Wanni keessaa dhorkaa qabu wanni ati haasa'uutu sun waan akkami. Yoo haalatti bultii fuuldura jaarrattan irratti haasa'ittan kana irratti haasa'ittan rakkina takkallee hin qabu. CVC waliin kophaa bahuu wanni dhorkaan jechuudha. Kophaa waliin bahuudha malee rakkina biraan jira. CVC kophaa waliin bahuun khalwa niqaa walirraa hin qabda waan ta'eef jecha khalwaan jaaree shari'aa waliin dhorkitu khalwaadha. Ammoo waan akka silkiitii wajjin haasa'itanii haala fuulduratti bultii teessan jaarrattan irratti jaalala dhugaa akkasii qabduu fi jaalala dhugaadha. Dogoggorri tokko gisee uumamu jira. Dogoggora uumamu kana sirreessuudhaaf wajjin haasa'itanii sanii fi miti dhiifama itti gaafattee isiin jinjanaan halaal. Jinjanaan halaal. Akka feetetti jinjanaan halaal godhuu dandeessa. Kan taane qaama qullaa fa'aa namni tokko abbaa manaa keetii fi haadha manaatii miti waan taaneef jecha qaama qullaa fa'aa argisiisuu fi kun dhorkaadha hin ta'u kun. Ammoo dabree fakkeenya amma deemsi tokko rifeensa dheeraa jaallata. Rifeensa dheeraa ni qabdi moo hin qabdu. Dubartiin takka niqaaba uffatti fuulli isii maal fakkaataa laallachuu zaahirumatti manatti illee yoo feete kana laallachuu ni dandeessa. Allahu Akbar takbir idan daama even dhuunfattillee akkanatti laallachuun hin danda'e hirreen sanaa siin jooke naa deebiste Allahu Akbar jaa warreen jala jirtan nu deebite gaafiin wanni tokko wanni shari'aa islaamaatti dhorkaa ta'u dubartii takka qaama qullaa isii fa'aa qaama kee guutuu qullaa agarsiisi. Video call irratti immoo nama saalfachiisu tokko namni waraabee hoggaa wal lole wal gaddisee kana hedduu dila sunda dubartiin shari'aallee hin ayyamtu ifiifillee aduu ifafuun gaarii miti akkasitti. Ifiifillee aduu ifafuun gaarii miti. Rakki nuti rifeensi ilaaluun nu ga'a fuulaa fi rifeensi nu ga'a. Galatoomii ustaas ulfaadhu bikka tanatti amma okay tana gaafii walitti deebistee jirta.
Mee ustaaz eegaa akka yuunivarsiitii ba'e bultichi seenee laal nama barate jechuun akkana namni barate dhagaa tokkoon simbirroo lama akka jaansanii ustaazni gaafa eebbaatii fi gaafa fuudha isaa walirra godhee maashaallah oguu baratte waan hunda pilaanaan keessa amma hoo abbaa ilmoo meeqaati ustaaz Abdurrahmaan yookiin injiinar Abdurrahmaan. Akkasuma naaf yaati mana kiyyaa walis mari'annee wajjiinis akkaataa bultii teenyatti gaggeeffannu irrattis ana ma ijoollee baadiyyaati isiin ijoollee magaalaati. Bakki tunis waan dhaba xiqqoo isiin ijoollee magaalaati an baadiyyaadha. Dhugumatti aniin kun gaddarbaas hin danda'u firiidamaan fadha hoggan dubbisu firiidamaan fadha siif nin ta'a. Dem baadiyyi jechee waan jette godhu. Ati Saya. kophee wayii biyya tana dhufte sirraa jijjiirre lafa deemaan dhufne yoo naan jette. Wanni hedduu haadha mana kiyyaatti achi gisee walitti dhufne na yaachisirra. Biyya giseen geesse biyya teenya baadiyyaadha dhoqqee jira. Isiin kun as ispaaltii irra deemuu garte. Baadiyyaa hamtuudha biyyi teenya inni taa'ee gaafa cileetee biyya tiyyaan arrabsi taa'ee warra keenya wayna arrabsi taa'ee fakkeenyaaf dhadhaafaa dibatanii siittis dibuun malu. Namni tokko ifaa gisuma duraa kana warqiidha dachiin hundi warqiidha nu biraa warqiidha nuti maarreedha jechuu osoo hin taane maali? Dibee ani ayyaana kiyyaa giseen gaafadhu ani warri keenya kan inni itti dadhabde baadiyyaa hamtuudha. Yoo biyya teenya wajjin dheeyte gadoo qaba. Lafti isaa yoo itti roobe mucuca. Ogu shantam karaa kana rakkoofta. Huccuunis sirra baddi. Qarree buutee baata. Isee garii eegaa isii shololaattee gaafa sanii lafa dhooytee achirra ammas kaatee lafa qaqqabachaa baata. Itan deessaa kana. Mana keenya waggaa dheeyte. Dura mannummaan wal seensisu. Ateesin mana shittootti faffacaafattanii shittoo manaa kopha godhattanii ta'uchuu kopha godhattanii akkana jiraatan. Afata kana gosa adda addaa afattanii jiraatan nuti citti citaa haammanneet citaarra rafu. Asumatti wadalaa re'ee hiina mana keenya kana keessa. Re'ees asumatti hidhaanii. Horiis asuma keessatti hidhaanii. Yoo minaalbaata harreen fincaante yookaan horiin fincaane fincaan isaa sun sirra bu'uun malachitti faciisutti. Ganama lafaa ol kaateetti dhoqqee horiin irra bulee kana harta. Siini taatii kanatti. Biyya sana waggaa dheeyte wayii naan arrabsi ta'a siif taateen biyya akkasitti daradde. Walii galle gaa naaf ta'a. Isin fuudhee ganda keenya geessu. Gaafa egaa wal fuune booda haanee ganda hojii dheenu. Ammeenyaa fi akkaan sammuu keessa qarrasiisan hofuufis qophooyte. Ganama lafaa ol kaatee yooti faltii re'eetii fi faltii harree kana mana keessaan harree namni sukko ni harta. Faltii harree san hunda haruufis qophooyte. Akka namni ittiin kofalle qophooytee kaatee dheeyte jechuudha. Isee dheeytu garuu ganda keenya nuti mana qorqorroo kibbii qabna. Kibbii beektaa biyya keenyatti qadirii qabdi. Khishinaaniis adda akkuma magaalaati mana keenya katasaa. Waan barbaachisan ni dhabdee. Barbaadde dhabuusisan ammoo silaa akkasi fuula dura sammuu keessa haa baadhee hoggaa dheeyte meebii sammuu isii keessa waan biraa uumama ta'a. Kana hunda wajjin siinii taa'ee gaafadhe naaf ta'a. Jannaan walii gallee amma kun ammaa yoo rabbi jee garaa mataa sagaleen taa'ama.
ما شاء الله. guyyaa tokko jecha takka lafaan hin deeffanne alhamdulillah ganaan rabbi haa tolchu. يا رب جارتك أنا ما شاء الله. Amma walumaa gala ijoollee sadii hojii qabu. ما شاء الله ما شاء الله. Barnoota isiinis yuunivarsiitii Arsii yuunivarsiitii irraa digiriidhaan eebbifamte waa'ee fayyaa karaatee doktora. Wanneen maasarsii illee dheengadda kumadee argite hojii furanne gara barnootaatiinis gara barnoota shari'aatiinis nama barnoota shari'aa sirnaan beeku. Umriidhaanis ijoolleedha. Waliif galuu dandeenya nuti hundinuu. Maashaallah gaariidha jeetii yaada. ما شاء الله. أما اللي ربي يوم بيسنا عليه رسول دعاء يقول ده فرز جل جرتنا أما اللي علمه غاري علمه أبا في هذا شال تربي سني أهل نسين جنة عمري يودير ده يا نوتا قرمات جاللاتي نو أستاذينو قرمات جاللا كوبيسة هذا من هساتي أسيبتي كوده أكسيتي سنيس قرمات كنا كوبيسة هذا من هذا زنيبي إيجا خدا بكتيتين خنا فكاتا أستاذ غافي تكتنين جدّون سيغافي چو بعد اسمانو ديون تنوسو يولي صاحباتي وجينو سو حاسو نوتي سكرين شير ناغودي وسو جافيتو وجي لالوتي مخينان غافا امتا ابور بو شندرا مخينا تكتوري مخينان تنتا انجينير عبد الرحمن نونجي توري برا خميتي مخينا جلقبا خقبت غاف سنين مخينان تنتيرو بوتورت لالو مخينا بريدو تساتي نونجي توري مخينا برخمي تخاقبت أستاذ. لا ما برا تربدورة نتا. ما تربدورة مخينا تربدورة. برا تربدورة نتا. الحمد لله. يوم أنا خيسا ولي قلت إن جراتي ونندي والمدينة ملاك دندمتو ونقدان منا خيسا خلاف نجرات شو رابورا. Wanni achiin nufee sanuma jeetii yaada. Mana keessa walii galtee hin jiraachuun namni tokko ganamumarraa hoo haala jiru sirreeffatee hojii deemuun dhugaa jiru walitti himee hojii deemuun waan bultii keessatti illee gara olessi ofirraa jechuudha. Maashaallah. Ustaaza akka yuunivarsiitii baateen hojii ta mootummaati istiilanga ammatti hojjechuu jirta moo hojii mootummaa injiinarummaan eebbifamtee hojjette moo waan hojii dhuunfaa hojjettuutu jira? Ani waan isa ajaa'ibu guyyaa yuunivarsiitii irraa bahee kani boru eebbaqiyaatiin ganama direedhaa seene guyyaan boru eebbaqiyyaa har'aan tana gandee aruusaa qophaa'aa jiran. Ani ganama subii salaatee waan aruusitti huccuun bibbitanii fi waan warri soddaatiif waan tokko tokko waan gurguranii jira waan san isaaniif ergee isaan hundinuu mana isa aruuza godhaa jiran manni lachuutu aruuza irra jira. Warri firaa fi haaliin saahibban magaalaaleen haa galatooman warri dargaggoonni magaalaa Wadaay dargaggoonni magaalaa Kombolchaa akkasuma magaalaan Aramayaa dargaggoonni kun shamarran isaaniitis qobboo wal jaaranii dhufanii turanii. Manni lachuu afaan gubbaggutu. Namu waan qabu fidee dhufa. Awwadaa kun jima qabanii sanuma fidanii. Waan gama san ilaalchisu isaaniif fixee Kombolchaa kun isaaniif fixee aruuza fayyaa. Manni kun biitti hundi asii yaa hojjete. An garuu ganama kana keetiin jijjiga deemu. Maaliif? Waan isaanirraa irratti kana tokko tokko jiru moobaayil baankingii isaanii ergaa fi jijjigaan deemu. Maaliif? Eenyutu beeksisa tokko baase. Namni hojii barbaadan hojii kana qabxii kana qabdan qottaa jetteet beeksisa tokko baaste. Beeksisa san dorgomuufiin jijjiga deemu. Sagantee aruuza jiru. Ganda ko. Gandii burganama aruuza bar. Haya. Jijjiga dhabee formis guutee dorgommii sanis dorgomee dorgommii xiyya fixadhee qaxita gara manaatti galgala gala jechuudha. Bakkaan deeme nam takkaaf hin himne dalagaa xiyyaaf dorgomeetiin deeme fuudhee guyyaa anaa haree fuudhee har'a Direedawaan teeleen ammas beeksisa baaste
Osoo nama takka deemin ta'eetuma gaaruu zamana bisee ka'ee dhaqe. Dorgommii kanas. Haya. Dorgommii kanas dorgomee sanis bitadhee deebi'e. Haa ta'u akka carraa tahee jara lachuu irrattuu naaf hin milkooyne. Sanis Somaalee fi Oromoon jijjigaa sanis isaan wal lolanichi dubbii isaanii akkuma tattaate. Walirra federaalaa tunis hin beekoniin hin dabrini tahee waan ta'e hin beekan naaf hin dabarre. Hojii mootummaa gaafa lamaan kanaan mokkore gaafa sana. Achi booda hojii dhuunfaa fayyaatti seenee hojii dhuunfaa fayyaa gara adda addaa ta'een hojjedha. Achi booda hojii hawaasaatiin hojjedha. Uummata keenya Somaalee irraa buqqee qubsiisuu waan adda addaa kana hojii hawaasaa irratti xiyyeeffadheen kan hojjechaa ture. Ani waan isin irraanfadhe. Direedaatti galuun qaba jechuu mana kiyya jireenya kiyya direedaa godhachuun qaba jechuu osoo high school baradhu ijoollee irraa gara shanii furdaa singeen ture waan saniin dachii shaniin bitadhe. Osoo high school kana. Osoo high school gara qarshii ijoollee irraa furdaa saniin dachii shaniin bitadhe. Gaafa san dachii qarshii 500 bitatta qarshii 1000 bitatta. Qarshii 500 bitatta booda tanarra. Qarshuma kana kanaatiin arafa magaalaa irraa dachii shaniin bitadhe dachii shanan immoo magaalaa rakkaa. Hoggaan amma takka faa yuunivarsiitii deemu mana jaaradheetiin jira. Kaaree 1000 takka irratti. Wanni hundi qabeenya qabaatanii osoo ta'in kaayyoodha. An asii galuun qaba. Nama asiif duubaan qabu. Ifi jireenya kiyya fooyyeffachuun qaba waan hin yaaduuf. Haala kana mijeeffadheen ture gaafa sanuu jechuudha. Osoo high school qara'u. Kanaaf dalagaa mataa kiyyaa garii dachiisan hojiisan fa'aa gurguree as Finfinneedhaan hoggaan bultii seene booda dachii garii dachiisan gurguree asii Finfinneedhaan bitadheen ture. Makiinaa tanaas lafuma san fa'aa garii gurguree makiinaadhaanis irraa bitadheen ture. Waan tokko jireenya mataa kiyyaa kana fi dhiibuu qaba. Warra keenya keessa namni hojii dhiibuun jiru. Hawaasa keenyaas nama hedduu karaa magaalaa kana fiduu kan danda'u. Anuma malee hireen biraan jirtu jechuun waan hin beeku. Isaa baalatti yaadan ture. Diin barachuu. Hanga ammaatti hin deebine dalaguma mataa kiyyaa dhuunfaatiin hojjedha. Dhumarratti bara 9 dabre kana keessa akkuma beektu naaf Jamaal Aliyyiitii fi hayyoota nama hanga takkaa hojii walii gallee baankii irraa misdhamnee turre hawaasa keenyaa fi waan hawaasa keenyaaf daleen irraa guddoo jeetii yaada. Baankii tana keessa deemurra baankii tana hawaasa keenyaaf keessa teenyee gisee hundaa waa daleenee nama kanneenee biraa galuurra waa hedduu dalagaa ture hawaasni keenya dalagee nama kannee biraa galee hasaaraa ture. Daleenee nama kanneenee biraa galuurra keessa teenyee nuti warri duraallee calloo isii qabu alaamaa dhaabneef qabnu kun keessaa galuurra jennee ani diinagdeenis akkaataan jireenyaattis ta'utuma isaa bara namajjaa jiru baankii keessatti hafee amma gama tokkoon baankii ramsiisni dalagaa akka hojiidhaatti jechuudha akka hojii bileetti hojiilee dhuunfaa fayyaattis gara hojii 3-4 ni qabu. Waaw. Hojiileen paablikaati moo piraayiveetiidha hojiileen kun? Paablika moo piraayiveetiidha moo? Ani teelee hojii waan hin dalagus ni qaba. Akka dhuunfaa fayyaatti teelee hojii yommuu baafadhe waan hin dalagus ni qaba. Akka magaalaa kana keessatti istuudiyoo mataa fayyaas ni qaba. Akka istuudiyoottis ijoollee nama hedduu leenjisee ijoollee sanii wajjin waan hin dalagu jira. Travel agencyidhaas ni hojjedha. Umraa fi kanaas jechuudha. Hawaasa keenyaaf kunis gama takkaatti gargaarsa. Namoonni umraa deemuu barbaadan hedduu bootaa amanamtuu dhabuudhaan kan rakkatan hawaasni keenya tajaajila gama hedduu nurraa barbaada. Gama kanaanis travel agencies agreementii suudii deemee warra dirjitiilee suudii wajjin agreementii godhee waa'ee umraa irrattis ni hojjedha. Gara baankii raamseenis ni hojjedha. Hojiilee gara biraatis jirti. Kanneen Maashaallah. So karaa umraa fi hajjiitiin namoonni keenya amantummaan karaa keessaniin tikeetaa fi waan hunda xumurachuu ni danda'a jechuudha. Waan akka amantummaadhaan ni xumurtaniif jechuudha. Maashaallah. Hawaasni 2000 as keessa jirtan warroonni faamilii teessan ifiifillee umraa dhaquu feetan warri biyya adda addaa jirtanii faamilii fira geessuu barbaadan
Ustaaz Abdurrahman qunnamudaan yookiin wal qunnamsiisuu tanillee anillee walis qunnamsiisuun hin danda'a amantummaan osoo waan takka isinirraa waan ta'initti faamilii maatii keessan geessuu ni dandeessanii. Maashaallah ustaaza ammallee rabbi irratti isin haa dabalu. Egaa diin murannoon diin abbaa kee gammachiisuu fi diin barachuuf kan kee firiin ishiin sii baaste gartee waan bareedaa waan namaa fi rabbillee irraa gammadu biizinasa karaa halaaliin sanii walitti si bante jechuudha. Walumaa galatti. Inshaallah. Maashaallah. Tole karaa gaafiilee itti aantutti egaa daawwattoota keenya sagantaan akkuma dura isin jee sagantaa dheertuudha ammallee sagantaan hin xumuramne har'a xumuratti achi dhiyaachaa jirra. Ustaaza yoo bishaan isin bira jiraate fa'aa afaan qullaa isin dafnee dhugaadha bifa manoof tolchaa yoo dandeenye dafnee xumurra inshaallah. Hawaasnis warri as jala jirtan hedduu galatoomaa sa'a dheeraa kanaan waliin turuu keessaniif sagantaan ammallee akkuma itti dhufetti jira. Hanga xumura sagantaa keenyatti ammallee nu waliin turaadha. Tole ustaaza gaafiilee takka takka ammallee yeroo ammaan tanaa eeffa keessaafuu miidiyaan babal'atee booda sheekotiin warroonni ilmii qaban warroonni diin qaban even warroota sheekota mana keessa ta'anii ilmii barsiisan yookiin ganda keessa ta'anii ilmii barsiisan caalaa sheekota yookiin nama xiqqishuma ilmii qabu ka feemasaa ka sooshaal miidiyaa qabantu irra hawaasa birattis tahee namootuma biraa sheekotuma biraa birattu irra dhageettii fi fudhatama qaba. Waanuma foloora qabaate qofaaf yoo xiqqishoo ilmii irra qabaate sheeka gurguddaa ganda keessa jiru yookiin imaamota caalaa jara kanaaf irra fudhatama qaba hordoftoota waan qabuuf. Wanni kunoo maaliif ta'uu danda'a akka keessanitti ilaalchi kun ilaalcha akkamitti fakkaata? Gaafii bareedduu gaafii ajaa'ibaati. Namni daa'in namni diin nama yaamu tokko fadaawaa godhu sooshaal miidiyaa irraa fagaachuun qaba badan. Sooshaal miidiyaa dhiyaachuu qaba. Sooshaal miidiyaa irratti hojjechuu qaba. Kan akkasitti nama. Sooshaal miidiyaan sheekota ni baqachiisa gisee dura dhufu. Sheekota a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim jechisiisa. Akkuma anaa yuunivarsiitii dhaqee san argite. Sooshaal miidiyaan gisee dura bantu haaree dubartii qullaa sittee siyaasa. Waan safuun qabna jirata akkasitti siyaasa waan ijaalaaluuf hin tolle a'uuzu billahi waan si jechisiisu. Sheekotiin akkuma akkaawuntii banteen yookaan namarratti agarteeni gisee qullaa harkan qaanii dheessan. Miidiyaan kun nama dandeettii haasawaa qabu. Nama waa dubbachuu danda'u hedduu oomisha. Namni iyyaala ta'us ilaalcha isaa fokkotaa ta'us nama rabbiin dandeettii dubbachuu kanneef jira. Namni rabbiin dandeettii dubbachuu kanneef kun yoo nama hoogganamuun hin qabaanne hoggaa dubbatu wahis balleessaallee dubbatu dandeettii dubbachuudhaa kana rabbiin tokkatiif ta'uu kana nama hundaa kan qabu nama hedduu nama qabu jira. Warra dubbatee nama amansiisuu danda'u jira. Warra kun ammoo iyyaalota keessaas ni jira. Namoota naamusa hin qabne keessaas ni jira. Namoota zimbiloo kan maseene keessaas ni jira. Nama ajandaa uumuu danda'u. Nama waan tokko aktiifa ta'ee waa dalaguu danda'u. Warra kanaaf hiree bane. Warri kun ammoo hayyoonni keenya a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim jedhanii sooshaal miidiyaa irra baqachuun isaanii kulaa bantee fi biitii hoggaa harka tumteef asumaan isaan keessa fagaatanii wanni feesisu wanni asirra dhaamsa dabarfachuu barbaadu sheekotiin ta'e daa'imman keenya gara sooshaal miidiyaa dhufanii sagantaalee da'awaa liiv irratti deemtu sagantaalee da'awaa kanneen adda addaa qindeessanii dhiyeessuutu irra jiraatu. Ijoollummaan ammaan tana nuti ijoollee kan taane firoora hedduu qaban jennu tun hundi nama beekumsa qabu barbaadan kan jala deeman. Nama as bahee qoma dhabatee yeroo beekee wajji haasa'u fara. Geema taphachuun haraama. Ija ammayyummaatiin nama laalu hayyuu fadha. Geema taphachuun halaala. Ija ammayyummaatiin nama laalu fadha. Daariitu waan kitaaba irraa harke qofa osoo hin ta'in ija waan tana qorachuu danda'uun haala alamnitti jiruuf nama hubachuu danda'u daa'ii jabaa barbaadu.